Akkam jirtu hordoftoota walabummaa News Network oduu yeroo kanaas dhageessifna. Dursa hangafoota oduu. Ajjeechaan seeraan alaa akka dhaabbatu KFO'n ibsa baaseen gaafate. Godina Horroo Guduruu, Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti namoonni ajjeefamanii gatamaa jiru. Oboon zoonii Kibbaa Cibraan Odaa Adoolaa diina haleeluu beeksise. Kunneen matoota oduuti, amma oduu bal'inaan. Ajjeechaan seeraan alaa akka dhaabbatu KFO'n ibsa baaseen gaafate. Ajjeechaan seeraan alaa qaama mootummaatiin fudhatamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun KFO'n ibsa gaafa caamsaa 6 2013 baaseen gaafatee jira. Ibsi paartichaa kan eegalee ajjeechaa dargaggoo Amaanuweel Wandimmuutiin yoo ta'u, dargaggoon kun addabaabayii magaalaa Dambidollootti bakka uummanni walitti qabametti ajjeefamuun isaa akka gaddisiise ibsuun taateen akkanaa bakkoota adda addaatti qaama mootummaatiin fudhatamuu erga jalqabee oolee buleera jechuun ibsa isaa keessatti caqaseera. Haaluma kanaan godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti moobaayilii keetu walgahii keessatti nutti iyye jedhamuun namni tokko yoo ajjeefamu, godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessattis dargaggoota wal bira taa'anii taphataa jiran rashanamuu ibsuun, akkasumas godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii addee Amsaaluu Guddataa Maasii keessatti ajjeefamu ibsi paartichaa eeree jira. Ibsichi ittuma fufuun ajjeefamuu artistii Hacaaluu wal qabatee hanga yoonaatti abaluta ajjeese jedhanii adda baasuu hafuun rakkoo haqaa hamaa ta'us ibsicha keessatti tuqameera. Godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessattis dargaggoon tokko ajjeefamee awwaalas kan dhorkame yoo ta'u, aanaa Meettaa Walqixxee keessatti immoo wanta biyya lafaatti ta'ee hin beekne nama akka sangaatti camadanii ittiin qotuu ibsa paartichaa keessatti tuqameera. Ibsi paartii KFO ittuma fufuun dargaggoo Gadiroo Biraanuu godina Buunoo Beddellee aanaa Daabuwaannaa keessatti manaa gadi waamamee ija haadha isaa duratti humna mootummaatiin ajjeefamuu ibsuun, akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaaraarii magaalaa Waayyuu keessatti namoota to'annoo seeraa jala jiran buufata poolisii keessaa gadi baasanii akka ajjeesanis ibsameera. Taateen akkanaa wayita irra deddeebi'ee raawwatamu beekamtii qaama mootummaa olaanaa yookiin beekamtii hooggantoota mootummaatiin ala akka hin taane ni hubatama. Garuu rakkoo siyaasaa ajjeechaa namoota tokko tokkootiin gonkumaa furamuu akka hin danda'amne jala murree beeksifna jechuun ibsa isaanii keessatti gadi jabeessanii dhaamaniiru. Tarkaanfiin akkanaa yoo itti fufe ammoo balaa guddaa hordofsiisuus danda'a jedhaniiru. KFO'n tarkaanfii suukanneessaa akkanaa cimsee kan balaaleffatu ta'uu ibsuun, kanaaf ajjeechaan seeraan alaa lammiilee adda addaa irratti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu cimsinee hubachiisna jechuun ibsa isaanii keessatti caqaseera. Xumura ibsa isaanii irrattis maatiiwwan firootni jalaa ajjeefamanis beenyaan akka kanfalamuu fi qabus yaadachiisanii jiru. Godina Horroo Guduruu, Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti namoonni ajjeefamanii gatamaa jiru. Nimoona Waaqwayyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaatti waraanni mootummaa mana maatii isaa keessa bakkeetti gatuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo gandaa Maaxaa bakka Eeshoo jedhamutti waraanni mootummaa nama maqaan isaa Zaakir Musaa jedhamu ajjeesuun wolfatti gatanii reeffamee argamuun namoonni argan nuuf himanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo gandaa Saankii Daannoottis Yoosef Margoo Gammadaa barataa 12ffaa bara kanaa qabxii olaanaa fidee yuunivarsiitii deemuuf qophii irra jiru waraanni mootummaa manaa fuutee ajjeesuun reeffa isaa bakkeetti gatuus jiraattonni bakkichaa nuuf himanii jiru. Waboon zoonii Kibbaa Cibraan Odaa Adoolaa diina haleeluu beeksise. Waboon zoonii Kibbaa gaafa caamsaa 13 bara 2021 Cibraa Odaa Adoolaa buttaa gannaalee siidaa gurraachaa muraasni qundhee godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Mucoo iddoo addaa Qorkee jedhamutti tarkaanfii paatroolii tokko irratti hattee hidhuun fudhateen battalatti jaadu yoo adabu
sadii ammoo madeessee jira. Akkasumas loltuu nafxanyaa konkolaataa gubbaa turte keessaa kan lubbuun hafte nama tokko qofaa akka ta'es mirkanaa'ee jira. Oduu keenya xumuruun dura matoota oduu irra deebiin isin dhageessifna. Ajjeechaan seeraan alaa akka dhaabbatu KFO'n ibsa baaseen beeksise. Godina Horroo Guduruu, Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaanaalee garaagaraa keessatti namoonni ajjeefamanii gatamaa jiru. Woboon zoonii Kibbaa Cibiraan Odaa Doolaa diina haleeluu beeksise. Oduun yeroo kanaaf qabnus kanumaa, qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.